Yooyyaa jennee akkam nagaa fayyaa jirtanii egaa guyyaa har'aa dhimmoota garee adda bilisummaa Oromoo irratti haasa'uudhaaf deema. Kunis maali? Adda bilisummaa Oromoo bakka garagaraatti addaan ciccitee yookaan immoo gargar bahee baroota dheeraadhaaf ture ofii isaatii walirratti duulaa turuu isaa namoonni beekaa jechuudha. Kanaaf erga yaamichi qabsoo qeerrootiin biyya keessaa godhamee gara biyyaa galaniis tokkoomuu isaanii hawaasni Oromoo ummanni Oromoo guutuun haa barbaadu malee isaan tokkoomanii hin argamne jechuudha. Dhiheenya kana ammoo kan dura gale akkuma waliin beeynu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan abbaa nagahaa jaarraatiin hoogganamuudha. Akkuma galaniinis waajjira adda bilisummaa Oromoo kan yeroo barjaartaraa san gaafachaa turan jechuudha. Ta'us garuu hin kennamneef. Kuni osoo kanaan jiruu addi bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu gara biyyaa galee waajjiricha akkuma gaafateen argachuu isaa ifa galaadha. Dhiheenya kanas akkuma waliin argaa jirru gareen adda bilisummaa Oromoodhaa Daawud Ibsaatiin hoogganamu sartifikeeta yookaan immoo waraqaa ragaa waajjira boordii filannoo irraa argatee jira jechuudha. Gareen Jaal Abbaa Nagahaa jaarraatiin hoogganamu immoo boordii filannoo irraa osoo xalayicha hin argatiin hafuu isaanii argaa jirra. Kan ammoo sooshaal miidiyaa irratti gareelee lachuu wal abaaraa jiranii jechuudha. Kuni wanti uummanni Oromoo barbaaduu fi wanti hoogganoonni kun gochaa jiranii tasumaa waliin fakkaatu. Walis fakkaachaa jiru. Uummanni Oromoo akka inni barbaadu gareeleen maqaa adda bilisummaa Oromoo kanaan hoogganaman hooggana tokko jalatti deebi'anii akkuma kaleessa yeroo biyyarraa bahan tokko tahanii bahanii yeroo gara biyyaa deebi'an immoo 4, 5, 6, 7 tahanii galan osoo hin taane akkuma akeekaa fi kaayoon isaa tokko hooggana tokko jalatti deebi'anii uummata Oromoo dheebuu bilisummaa barbaadu galmaan akka gahaniif kan uummanni Oromoo barbaadaa jiru. Isaan garuu kanarra hin jiran. Kan isaan itti jiran akeekuma kaleessa biyyoota alaa keessatti hojjetamaa ture santu ammas mul'achaa jira. Garuu kun uummata Oromoo hin baasu. Uummanni Oromoo kan barbaadu akeeka tokko, kaayoo tokko kan kaleessa gootonni keenya irratti wareegaman akkasumas kan uummanni Oromoo qabeenyaa fi humna isaa itti dhabe san galmaan gahuuf hooggana tokko adda bilisummaa Oromoo tokko barbaadaa jira. Kana gochuu dhabuun keessan immoo har'a diinaaf karaa banee jira jechuudha. Kan uummata Oromoo miidhe yookaan immoo ajjeese keessaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin yookaan immoo ABO'tiin waamaman isaan tokko. Kanaaf amma maaltu barbaachisa? Gareen tokko boordii filannoo irratti galmaa'ee jira. Gareen tokko immoo ani gaafadhee dhabee hin galmoofne kun immoo shira mootummaa yookaan boordiin filannoodhaa nurratti dalagi jechaa jiru. Egaa gareen tokko humni isaa tokko bosona jira. Humni isaa tokko Finfinnee jira. Gareen lammataa immoo humni isaa tokko Finfinnee jira. Humni isaa tokko tarii jiraachuun ni mala hin jirallee jechuu hin danda'u. Kanaaf waan isin baasu isintu falata. Yaa tokko taatanii biyya tana gara bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti ceesisu yookaan immoo hegeree keenyaaf isinuma gidduutti rakkoon akka dhalatu waan argaa jirru furmaata waaraa barbaanna. Furmaanni waaraan yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba. Wal nyaachuu hin qabdan. Akeeka keessan tokko waan ta'eef gara akeeka keessanii tokkotti deebitanii hegeree biyya keessaniif ummata keessaniif akkuma kaleessa qabsoo gochaa turtan ammas akka qabsooftan dhaammannaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo kan lammaffaatti walitti deebina dhimma biyya keessatti deemaa jiruun nagaan. Rummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture isaan fonkolchite darbuuf gaamaa qibee diddaa gabrummaatiif qabsoon si biqilee
dhiiga goototaatiin lalisee si tolee duskan Oromoota fonqolchaa gabrummaa burkataa Oromiyaa xumuraa dimaamaa ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromootaa si qofaa walabummaa xiyyatiin nadagaa abaa'oo azalaa falmataa baaboo hiyyaa faajii falmataa baaboo ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromootaa si qofaa bilisummaa xiyyatiin